بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوت رجيفتوت راديو نور الهدى الحمد لله هر الله كرجال سلبي قداتي ولد ديبنيجر سكنتانا دسني ديسم سكنتا دامس بقيت نسينجاي كرجيفتوت كنران ركبانيد دامسي سنبران ركب حالا ندو أكم يادتم قويا كليسا كوتا تكوفاسيني ديسنتور إن شاء الله هر الله كوتا لما فا اتفوف ترتين كيسان نولي ناتو عيد مبارك بغتي جيسان إسنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماتي راديو نور الهدى بقى ربنا جانا جل وقتي سوما هيكا يوكين أجانا عيد الفطر نسنجه كان نجت بربادة ترى ترسي ماتي راديو نور الهدى يوكين كاتي ساكنته عبد الناصر توفى قسمت أبادين الإسلامي في باقي جاكنته أبو تمام فارس هذا كيا يوكين أرمي كيا كنتان أدي شريفة بابلكو هذا ورا باقي جاكنتان أدي فاطمة بابلكو kabajamtoota amiirrolee yookiin koree furmaata barbaaddu hawaasa musliimaa kan biyya keessatti yeroo rifamaa jiruu fi kan amma yoona mana hidhaa jiraniin baga rabbiin ittiin isin gahee jechuu barbaada. keessumattuu yoo amiirrolee keenya kan hidhaman kan mana hidhaa jiran rabbii isaan baasu gareewwan adda addaa diinii islaamaa jalatti wajjin barataa turre baga rabbiin isin gahe garee biqiltoota guddisa diinii kan keessatti barachaa ture baga rabbiin isin gahe jechuu barbaada. Anabaleessa keessan abdoota manfaares magaalaa makkaa irraa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. عيد مبارك بغتي جيسان إسنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا كجالتمتوتا كوبيتوتا راديو نور الهدى دامسا نمدو أولا جل كبرت إسن مافوك كوبيتوتا راديو نور الهدى بغيتي سنجي إسنين ججا أكثما أبنا بابن قدنا جمعنا ديدو غند الله يقول كذا ترجمو رشاد حسيني في أكثما بليتا كان كوسيفو رشاد حسيني أكثما سعيد رشاد حسين حافظ رشاد حسيني بليتا كان كو مريم رشاد حسين أكثما وسيلة كان كله كان أجمع ترجمو شذينو حسيني في أكثما نائم حسيني في طيب حسين أكثما ناصر حسيني بكتين سنجاي ناجدا أكثما محمد بليتا كان كو خارطوم kan argamanu Amina Rashad Husaini fi indi Rashad Husain baga wagga Eid al-Fitr isin gayetin jecha akasuma warra mana hidhaa jiran wara ustaadawwan keenya Agayra Ahmad Jabali baga itti isin gahe yaadina hijrati ana obboleessa keessan Taha Rashad Husain Riyadurra. Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kabajamtoota fi jaalatamtoota raadiyoo Nuur al-Hudaa baga rabbi irraan isin ga'e maqaan koo Rahmaa Jamaal Muhammadin jedhama bakka jireenya koo Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad irraayyee isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa baga rabbiin jala bultii Eid al-Fitrii kanaan isin ga'e kanatti aansuudhaan kaadimaa koo Saawud Arabiyaa keessatti kan argamu magaalaa Al-Qasimitti kan argamu Miftah Mahmuudiif baga rabbittiin isin ga'e akkasuma abbaa koo Jamaal Muhammad godina Jimmaa aanaa Gommaatti kan argamu baga rabbiin ittiin si ga'een siin jedha obboleewwan kootii fi firootiin kan koo kulli keessan baga rabbiin Eid al-Fitrii kanaan isin gahee Eid al-Fitriin kun kan gammachuu fi kan ishqeessiniif haa ta'uun isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah. Bismillah assalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Maqaan koo Maryam Hajjiin jedhama Kuwait irraa. Duraan dursee kabajamtootaa fi jaalatamtoota raadiyoo Nuur al-Hudaa hundaan bagattiin isin ga'e jedha. Taansuudhaan harmeetota nakkaan jaaladha Shaaburqaa godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasarraa bagattiin si ga'e jedhaan akkasuma obboleessa koo Maashoo Hajjii bagattiin si ga'e jechuun barbaada. Taansuudhaan abbaa warraa manaa koo Kinjaarsa koo Ahmad Gammadii Kuwait irraa bagattiin si ga'e jedhaan akkasuma maatiiwwan isaa harmee isaa fi abbaa isaa obboleeyyan isaa hunda godina Arsii Lixaa aanaa Qoreerraa bagattiin si ga'e jedhaan akkasumas hiriyoottantoota nakkaan jaaladha dureetti Saburaa Amiraalii Zuleekaa fi Fooziyaa Mahbuuba hundaan anaajii hundaanuu bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Eid Mubarak bagatti
bagarti geessan isinin jennaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dura dursee qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaadhaa baga jala bultii ayyaana hiikkaadhaatiin baga isiniin ga'e isiniin jedha. Itti aansuudhaan abbaa koo Aadam Tukee kan godina Arsii Lixaanaa Kofaleetti argamanii fi haadha ta'uu Faatumaa Wattichaa kan godina Arsii Lixaanaa Kofaleetti argamaniin baga hiika Ramadaanaa kan bara 1438 isin ga'e jedhaani. Itti aansuudhaan obboleettii Toomakii Aadam godina Arsii Lixaa kan magaalaa Dodolaatti argamtuun baga hiika Ramadaanaatiin ittiin si ga'e jedhaani. Itti aansuudhaan obboleessa koo Abdulaaziz Aadam, itti aansuudhaan obboleessa koo Siraaj Aadam Doha Qatarraa baga jala bultii Ramadaana hiikaadhaatiin isin ga'e jedhaani. Itti aansuudhaan cufa muslimaa hundumaayyuu ahlii fi fira kiyya hunda isaaniitiinuu baga hiika Ramadaanaa kan bara 1438 isin ga'e jedhaani. Ani obboleessi keessan kan isiniif ergee Muhammad Noor Aadam Doha Qatar Salwaa irraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isinin jennaan. Bismillah alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtan qopheessitoota qophii raadiyoo Nuur al-Hudaa. Mashallah tabarakallah carraa kana kennu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha namni baga ayyaana Eid al-Fitrii isiniin ga'e jechuun ni barbaadu. Isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuur al-Hudaati dabalataa musliimota addunyaa hunda isaaniitu baga isiniin ga'e jecha dabalataan haadhaa fi abbaa koo kan godina Arsii Lixaanaa abbaa ganda hundi aloolaatti argaman abbaa koo Abuu Waaqoo haadha ta'uu Shuree Irboocikaaqoo baga isiniin ga'e jecha akkasumas obboleewwan koo hunda isaanii abbiirota koo hunda isaanii aanaa alii ollaa koo hunda isaaniitu baga isiniin ga'e jecha akkasumas garee sumiyyoota bilaalotaa ustaazotan kenna akka garee sumiyyoota bilaalotaa irraan barsiisanii hiriyootan koo kan Kuwait keessa argaman kan Saudi keessa argaman hunda isaanii baga rabbiin ittiin isin gahee kan baranaa kan bara egeree iida bashannanaa kan badhaadhinaa kan bilisummaa kan asrii diiniin waa ta'u isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tana jettu an Safiyaa Abuu jedhama Kuwait irraa. Eid Mubarak bagatti geessan isinin jennaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftootaa fi qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa baga rabbiin jiraachisee guyyaa kanaan isin ga'e isiniin jecha ammallee haftee umurii keessan keessa Rabbil Alamin baraka haa kaa'u inshaallah. Namni ani baga itti isiniin ga'e jechuu barbaaduun duraan dursee isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa akkasumas namoota addunyaa kana irra jiran kan musliima ta'an hundaanuu baga rabbiin itti isiniin ga'e jecha dabalataanis maatii kiyyaa haadha fi abbaa kiyyaa akkasumas obboleessaa fi obboleettii tiyya hunda keessanuu baga rabbiin itti isiniin ga'e jecha kan baranaa kan bara dhufuu rabbii nu haa taasisu isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isinin jennaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين ولا أمر الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا بجلتمتوتا hojjettoonni raadiyoo Nuur al-Hudaa baga rabbiin Eidul Fitriitiin isin geessan injira hiika isaa alhamdulillah faaruun rabbiiti. Namni dhaamsite dorofchuu barbaadu harmeetii takkaan akkaan jaaladhu gasha bunkulii ana godina silxaa ana dola naannoo nageellee maxamaatti akkasumas abbaa kiyya kamachumatti argaman haaji duubee galgaluu akkasumas obboleeyyan kiyya kamachumatti argaman jechaadha ana shaashamannee keessatti argaman hayaatoo haaji duubee fayyisaa haaji duubee Useen haaji duubee fi akkasumas Abdurrahmaan haaji duubee Sultaan haaji duubee akkasumallee Aadam haaji duubee fi Shaanqoo haaji duubee fi Ayyaanoo haaji duubee hunduma keessaniin ربي اتسنين جراتنا راما أقسمس أمة مسلمة كل الدنيا تنرجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك بقرتي جيسان إسنين جنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسي carraa kana nu kennu keessaniif qopheessitoonni raadiyoo Nuur al-Hudaa jazakumullahu khairan isiniin jedha. Itti aansee baga jala bultii Eidul Fitriitiin isin gahe kan jechuun barbaadu isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa rabbiin baga ittiin isin gahee iida gammachuu warra bara hedduu rabbiin isin haa taasisu isiniin jedha. Itti aansee namni
baga ittiin isin ga'e jechuun barbaadu hiriyoota kiyya hunda keessanuu baga rabbiin ittiin isin ga'e baga gammaddanii warra bara baraa warra bara hedduu iida gammachuu rabbi isiniif haa taasisu isiniin jedha. Itti aansee kan jechuun barbaadu ummata musliimaa kan addunyaa kanarratti argamu hunda keessanuu baga rabbiin ittiin isin gahee isiniin jedha warra bara baraa warra bara hedduu iida gammachuu rabbi isiniif haa taasisu isiniin jedha. Ani kan akkana jedhaa jiru obboleettii teessan Haliima Muhammad Kuwait irraa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa, kabajamtoota fi jaalatamtoota ustaazota garee sumayyoota fi bilaalota, akkasuma kabajamtoota fi jaalatamtoota miseensota garee sumayyoota fi bilaalota, akkasuma kabajamtoota fi jaalatamtoota miseensota garee furtuu keeyrii, akkasuma kabajamtoota fi jaalatamtoota amiirota garee furtuu keeyrii tan akkaan jaaladhuu fi akkasuma kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleeyyan koo kan musliima hunda, akkasuma abbaa koo harmeetoo fi akkasuma obboleeyyan koo kan aanaa gunaa keessatti argamanii fi akkasuma obboleettii tiyyaa tan akkaan jaaladhu tan Jiddaa keessatti argamtu Sa'aadaa Qaasimii fi akkasuma obboleeyyan koo kan musliima hunda baga Eid Mubarak isiniin jedha Jiddaa irraa Ruqiyyaa Hussein. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani maqaan kiyya Buzeerii Hasanin jedhama. Kanattaan Sudaan qopheessitoota qophii Nuural Hudaa hunduma keessaniin baga rabbiin Eid al-Fitriitiin isin ga'e jechuun barbaada. Kanattaan see abbaa tiyya godina Jimmaa aanaa Gaatiraa ganda Jiraa Wongoo keessatti kan argamu Hasan Duumessootiif Zayituu Abduutiif obboleewwan kiyya Giddii Hasaniif Huseen Hasan Zaakir Hasaniif Naziif Hasan. Kanattaan Sudaan obboleettii tiyya Tamaree Hasaniif Keeriyaa Hasan Zaalikaa Hasaniif Diniyyaa Hasan Foozee Hasaniif Jiituu Hasaniin baga rabbiin Eid al-Fitriitiin isin ga'e jechuun barbaada. Kanattaan Sudaan hiriyoota kan koo achuma keessatti argaman hunduma jiraatiin baga rabbiin Eid al-Fitriitiin isin ga'e jechuun barbaada. Ittaan Sudaan kulli muslimtootaatiin baga rabbiin Eid al-Fitriitiin isin ga'e jechuun barbaada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota raadiyoo Nuural Hudaadha ammas akkasuma dhaggeeffattoota raadiyoo Nuural Hudaa baga rabbiin Eid baraatiin isin gahe Eid Mubarak. Akkasuma obboleessa kiyya Sa'iid Aliyyi jiraata aanaa Jillee Dumuugaa ganda Baxxee baga ittiin si gaheen jaan Eid Mubarak baga ittiin si gaheen jaanii akkasuma ahlii fi fira kiyya hundaan baga ittiin isin gahee naa jaani biraan naa gaha akkasuma isinis qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaadha baga ittiin isin gahee ammallee hireeta nuu kennuudhaaf rabbiin mindaa keessan jannatan isin haa godhu. Eid Mubarak kullu aamin wa antum bikheer taqabbalallahu minna wa minkum. An jiraataa Saudi Arabiyaa مدينة المنورة الرا. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوران درسي سرا kan nu kennu keessanii hedduu galatooma jechaa kanatti aansuudhaan namoonni bagatti isiniin ga'e jechuu barbaadu. Jalqabarratti isinuma qopheessitoota qophii reediyoo Nuural Hudaa fi hordoftoota raadiyoo Nuural Hudaa maraaf itti aansuudhaan koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa kanneen mana hidhaa keessatti argamaa jiranii fi kanneen hidhaadhaa lakkifaman hundumaanuu baga geessan jedha. Itti aansuun maatii koo godina Arsii Baanaa Shirqa Gandaariyaa Gogoxaatti kan argaman hundumaanuu baga geessan jedha. Itti aansuudhaan hiriyoota koo kanneen akka lubbuu koo jaaladhu Madiinaa Kuweetitti kan argamtu Jamiilaa Saawuditti kan argamtu Hakiimaa Dubaayitti kan argamtu Saalikaa Dubaayitti kan argamtuu fi kanneen maqaa isaanii waamuudhaaf yeroo nu dandeessu hundumaanuu baga geessan jedha. Akkasumas uummata musliimaa addunyaa kanarratti argaman hundumaanuu baga rabbiin ayyaana Eid al-Fitr waggaa 1438 jala bultiin isin ga'e jedha. Akkasumas ayyaanni baranaa kan milkee kan Nasriidiin keessatti argamuuf isiniif haa ta'u jedha. Obboleettii teessan Samiiraa Addubaay magaalaa Fujeerarraa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
baga ayyaana iidal faxiriitiin isiniin gahee kan isiniin jechuu barbaadu jalqaba irratti isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa fi gaazexeessitoota raadiyoo Nuural Hudaa akkasumas abbaa kiyyaa godina Jimmaa aanaa Oomoon addaa ganda Bilee Abbayyootaatti kan argamu obbo Jamaal Yaaqoomii fi obboleessa kiyya Baahir Jamaal Mahammad Amin Jamaalii fi Zeenuu Jamaal akkasumas hiriyaa kiyya magaalaa addaatti kan argamu Sunxaal Biyyaa fi akkasuma hordoftoota amantaa musliimaa guutuu Oromiyaatti argamanii fi akkasumas guutuu addunyaatti argaman maraan baga ayyaana Iidal Faxiriitiin isiniin ga'e kan isiniin jedhu ana obboleessa keessan Haaruun Jamaal Saudi Arabiyaa Riyaadirra. Eid Mubarak bagatti geessan bagatti geessan isiniin jennaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota raadiyoo Nuural Hudaa. Ani maqaan koo Abdurrahmaan Muhammad jedhama. Kuweetirraa harmee kootii fi obboleeyyan koo abbaa koo Muhammad ka jedhamuu fi haadha manaa koo Jamiilaa ka jedhamtu. Nageenyi koo qilleensa irraan dabree sigiraanaaf haa ga'u siin jedha. Hiriyaa koo jaalatamaa fi kabajamaa Aadam ka jedhamuu fi Mustafaa ka jedhamu Jamaal ka jedhamu hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jala bultii Iidul Fitriitiin baga isin ga'e hunda keessanuu isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hangafa irratti namni bagattiin isin gahanii jechuun ni barbaadu isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuural Hudaatiin baga Rabbiin Iidul Fitrii nagahaan ittiin isin gahee isiniin jedha. Itti aansuun immoo uummata musliimaa kulli baga Rabbiin Iidul Fitrii nagahaan ittiin isin gahee isiniin jedha. Iida kana iida milkii, iida nasrii diinii, iida badhaadhinna, iida bilisummaa Rabbiin nu haa taasisu jecha. Kanatti aansuun immoo obboleeyyan keenya warra daaruun naa'im garee tokkoffaa jala jiran kulliin baga Rabbiin Iidul Fitrii nagahaan ittiin isiniin gahee isiniin jecha. Kanatti aansuun warra kan koo Arsii Bahaa aanaa Leemunnaa Bilbiloo magaalaa Boqojjii keessatti ka argaman obboleettii tantoo Madiinaa Ismaa'ilii fi obboleessa kan koo Bukiraa Ismaa'il Muhammad Ismaa'il Abdurrahmaan Ismaa'il baga Rabbiin Iidul Fitrii nagahaan ittiin isin gahee isiniin jecha. Ani immoo akkana isiniin jedhu obboleessa kan keessan Muusaa Ismaa'il Saudi Arabiyaa magaalaa Jiizaan irraa. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ani maqaan kiyya Seefuu Fiqaaduun jedhama. Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa. Qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa maraaf baga Iid Mubarak isin ga'e isiniin jedha. Itti aansees namni bagattiin si ga'e jechuu barbaadu obboleessa kiyya Saalee Fiqaaduu as magaalaa Riyaaditti kan argamuuf akkasumas sheeka kiyya kan ta'an Sheekh Shaamil Jamaaliif kan na biratti argamaniif itti aansee obboleettii kiyya Samiraa Fiqaaduu godina Jimmaatti kan argamtuuf akkasumas abbaa kiyya haadha kiyya godina Jimmaa aanaa Sigmootti kan argaman hundaaf akkasumas aaliiwwan uummata musliimaa maraaf akkasumas eessuma kiyya kan ta'e kan yeroo har'aa mana hidhaatti dararamaa jiruuf Amaluu Maamootiif baga ittiin si ga'ee baga waliin nu ga'ee jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Baga ittiin isin ga'ee baga ittiin nu ga'ee kan jedhu jalqaba irratti isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa. Itti aansuudhaan maatii koo kan godina Arsii aanaa Hanqooloo Waabee Gandalimmuu Kaarraatti kan argaman abbaa koo Ismaa'il Tusaatii fi harmeetoo Shukkaaree Shaaqaa akkasumas obboleewwan tiyyaa fi kulli musliimaa hundaanuu baga ittiin isin ga'ee naa jedhaanii kan jedhu Muusaa Ismaa'il Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irra. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota koree Nuural Hudaa baga jalbultii Iidul Fitriin isiniin ga'e isiniin jedha. Itti aansee firiyoota kiyya godina Arsii Bahaa aanaa Martii ganda Moollamee Arjoo abbaa kiyya obbo Bashiir Fatoo harmeetoo Adde Shamsii Saaddin haadha warraa kiyyaa Adde Ra'iisa Abdallaa akkasumas obboleettii too Himmaa Bashiir obboleessa koo Tamaan Bashiir
ilma koo Muraad Sultaan baga jalbultii Eidul Fitriitiin isiniin ga'e jedha. Maqaan koo Sultaan Bashiir Kuweetirraa. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota راديو نور الهدى دوران درسي إسنوما وروني نور الهدى بقى ربي إيدا فرطيتين إسنين جهي إسنين جدا شراكنا نكنو جزاكم الله خيرا اتعان سؤال فادا فباكيا بقى ربي نتسنين جاي أباكيا أمان أحمد هادتي زهرا علي أقسمت أبليوان تيا توجين ألدي وجين قدر بيبية تفجاني بيبية جرو بقى ربي نتسنين جاي إسنين جدا أقسمت أبليوان مسلمات في أبليوان تيا تنغري سميوتا في بلالوتا بقى ربي نسنين جاي هريوتا تيا تغري فرتو كيري بقى ربي نتسنين جاي أمة مسلمة هندانو بقى ربي نتسنين جاي إني كفرتي إيدا فرتي كبركا قبلتي ربي وعقول إن شاء الله أقسمت نموت أني أكان جالت في كان جالت اللي هند كيسنو بقت سنين جدا مكانك يا زبيدة أمان بيانجرو كاتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo Nurul Hudaa. Dura dursoon salaamtaan koo bakka jirtan maratti qilleensaraan isin haa isiniin jedha. Itti aansuudhaan dhaamsi kiyyaa jaalatamtoota fi kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo Nurul Hudaa akkasuma dhaggeeffattoota fi hordoftoota raadiyoo Nurul Hudaa. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak baga rabbiin ayyaana waggaa Eid al-Fitriitiin isiniin ga'een isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan abbaa kiyyaa Mahammad Ali Abdallaa, haadha tiyyaa Faaxumaa Mahammad Aliyyee godina Walloo aanaa Jiillee dhumawaa ganda Batta Ijaamuttee kan argaman baga rabbiin ayyaana waggaa Eid al-Fitriitiin isiniin ga'eenaa jedhaanii. Itti aansuudhaan akkasuma obboleewwan kiyyaa akkasuma firoottan kiyyaa akkasuma hiriyoottan kiyyaa akkasuma ummata muslimaa kan biyya adda addaatti argaman cufaanuu baga rabbiin ayyaana waggaa Eid al-Fitriitiin isiniin ga'eenaa jedhanii. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Said Muhammad Ali, Saudi Arabia, Riyadh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Rahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee maqaan koo Saadiyaa Abbu jedhama. Bakki dhaloota kootii godina Arsii Ba'aanaa Shirkaa magaalaa Gobeessaa jiraattu Ooman. Itti aansuudhaan baga rabbiin isin ga'e jechuun barbaadu hordoftoota raadiyoo Nurul Hudaa. Itti aansuudhaan sababa keenyaa fi warroota amantaa musliimaa hordofan kulli isaaniitiin baga rabbiin ayyaana Eidul Fitrii eedesoomaatiin isin ga'e jechaa. Itti aansuudhaan maatii koo kan godina Arsii Ba'aanaa Shirkaa keessatti argaman abbaa koo Abbuutu Harmeetii Hawwa Abdul Jaliil akka hootii Shamsii Haji Alii baga rabbiin ayyaana Eidul Fitrii isin ga'e jechaa. Akkasuma itti aansuudhaan obboleeyyan koo Amiina Abbu, Yaasina Abbu, Mudassira Abbu, Yusuf Abbu akkasuma shamarranii Daimee Abbu, Shukrii Abbu, Jawaaree Abbu baga rabbiin ayyaana isoomatiin isin ga'e jechaa. Akkasuma abbeerota yaa fadaadota yaa ana alii kiyya kulli isaanii baga rabbiin ittiin isin ga'e jechaa. Akkasuma hiriyoota koo kan Suudi Arabiyaa keessatti argaman Nafiisaa Kadir, Aminaa Jamaal, Asiyaa Jamaal kulli isaaniitiin warroota kanis baga rabbiin ittiin isin ga'e jechaa. Akkan marabbiin hoggaa guutuu ittiin haa deebisuu jechaan dhaamsa koo kanarraati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Bismillah, alhamdulillah, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awwalan jazaakumullahu khayran qopheessitoota sagantaa raadiyoo Nurul Hudaa baga rabbiin Eid baranaatiin isin geesse. Harmee kan koo kan godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaa keessatti argaman Raadiyaa Ahmadii fi abbaa kan koo Haaji Kaayoo Huseen, obboleewwan kan kootii fi haadha biddeenaa kan koo Makkaa Hindee, obboleettii kan koo Habiibaa Haaji Kaayoo kan Dubaay keessatti argamtuu fi obboleettii kan koo Roomaan Haaji Kaayoo kan Oomaan keessatti argamtuu fi hiriyaa tantoo Aaliyaa Suudii baga rabbiin Eid baranaatiin isin geesse. Itti aansuudhaan musliimoota addunyaa irra jiranii fi akkasuma immoo gareelee adda addaa keessa kan jiran ustaazotaa fi barattoota akkasuma hiriyoota hedduu baga rabbiin Eid baranaatiin isin geesse. Kan baranaa kan bara higiree isiniif haa ta'u kan jettu ana obboleettii keessan Ashraqa Haaji Kaayoo yookaan immoo Ummu Ayman
Dubaay irraa. Eid Mubarak bagatti geessan isinin jannaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jarraa kana nuuf kennu geessanii. Tokkoffaa irratti isinuma qopheessitoota qophii reediyoo Nuural Hudaa, lammaffaa irratti ustaazota garee sumayyoota bilaalota cufaan, sadaffaa irratti koreewwan waliigalaas garee sumayyoota bilaalota kan koree bulchiinsaa, koree barnootaa, koree hawaasummaa, koree seeraa, koree diinagdee, afuraffaa irratti amiirota madrasatul imaan kutaa tokkoffaaf lammaffaa tajaajilan cufa isaanii, shanaffaa irratti barattoota madrasatul imaan kutaa tokkoffaaf lammaffaa keessatti barataa jiran cufaan, jahaffaa irratti amiirota garee daarul qur'aanul kariimii fi akkasuma barattoota garee qur'aanaa kana keessatti argaman hunda isaaniitiin, torbaffaa irratti cufa miseensota garee sumayyoota bilaalotaatiin, saddeettaffaa irratti musliimoota biyya keessa fi biyya alaatti argaman hundaa fi akkasuma saglaffaa irratti munshidoota keenya kan nashiidaa babbareedduu nu gumaachanii ramadaana kana keessa nu gammachiisan cufa isaaniitiin Eid Mubarak jechuunii fedhaa kan baranaa kabara hedduu rabbiin waa taasisu jazakumullahu khairan ummul khairi Kuwait irraa. Eid Mubarak bagatti geessan isinin jannaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee namni ani bagattiin isinin ga'e Eid al-Fitr jedhuun isinuma qindeessitoota raadiyoo Nuural Hudaatii akkasumas ustaadota keenya hunda keessanuu bagattiin isinin ga'e jedha. Akkasumas barsiisotaa fi barattoota garee sumayyoota bilaalota bagattiin isinin ga'e. Ustaadota keenya kanneen mana hidhaa keessa jiranis bagattiin isinin ga'e jedha. Akkasumas immoo haadha fi abbaa kiyyaa kanneen godina Arsii aanaa Dichis keessatti argaman abbaa kiyya Jeeluu Umarii fi harmee tiyya Amaanii Haaji Qadiir akkasumas obboleessa kiyya Shee Muhammad Nuur Jeeluu, barsiisaa Muzammil Jeeluu, Ziyaa Jeeluu, Abdulkariim Jeeluu, Muhammad Amin Jedditii fi akkasumas obboleettii tiyya Zanzoo Jeeluu, Roobdaa Jeeluu, Aayishaa Jeeluu, Faaxumaa Jeeluu baga Eid al-Fitr isinin ga'e jedha. Akkasumas uummata magaalaa Dichis keessatti argaman hunda keessanuu bagattiin isinin ga'e jedha. Ana kakadhaamsa kana isin dabarsaa jiru ana obboleettii teessan Hadiisaa Jeeluu Saudi Arabiyaa magaalaa Kamisirraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isinin jannaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee isinuma qopheessitoota reediyoo Nuural Hudaatiin bagattiin isin ga'e Eid Mubarak. Itti aansuun harmeetii jaalatamtuu fi kabajamtuu tanaanaa gada basaasaatitti argamtu bagattiin si ga'e jedha. Obboleeyyantuu hundumaa kan isii wajjin argamtu. Itti aansuun obboleettii tiyya jaalatamtuu fi kabajamtuu Aashaa Ibraahim tan Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaaditti argamtu. Eid Mubarak kullu sana inti tayyib. Sun ummata addunyaa kanarratti argamu kan muslima ta'e hundumaanuu bagattiin isin ga'e jedha. Ana Nuur Kojii Qatar Doharraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isinin jannaa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleeyyan kiyya muslimaa kan addunyaa irra jirtan cufa keessaniifuu baga rabbiin Eid al-Fitriin isin gahe. Namni dhaamsa bagattiin isin gahe dabarfachuu barbaadu jalqaba irratti haadha abbaa kiyya kan godina Arsii aanaa Balee Gaskaar kan Qibrinyatti argamtaniif baga geettan. Itti aansuun obboleessa kiyya kan godina Baalee aanaa Agaafatti argamuuf baga ittiin si gahe. Obboleewwan kiyya kan Saudi Arabiyaa Makkatti argamtaniif baga rabbiin ayyaana kabajamaa kanaan isin gahe jechaa hiriyoota kiyya kan qaamaan wal beekne fi kan kalaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin wal barreen baga geettan baga ittiin nu gahe. Muslimni addunyaa jiru cufaa baga gammanneef baga gammadan hiriyoota kiyya kan biyya jirtanii fi kan biyya ambaa kanarra facaanee jiru hundaanuu baga rabbiin ittiin nu gahe. Kan isinin jedhu an obboleessi keessan Faaruq Haaji Sayyidii Kuwait irraa. Eid Mubarak bagatti geessan isinin jannaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashaallah tabaarakallah. Carraa kana nu kennu keessaniif baay'ee galatoomaa isinin jedha. Jalqaba irratti jaalatamtootaa fi kabajamtoota warreen qopheessitoota qophii raadiyoo Nuural Hudaa baga rabbiin Eid al-Fitraatiin isin ga'e isinin jedha. Akkasumas abbaa koo jaalatamaa fi kabajamaa obbo Hussein Badhaasoo godina Arsii lixaa magaalaa Kofaleetti kan argamu akkasumas harmeetota akkaan jaaladhu fi akkasumas abbaa manaa koo akkaan jaaladhuu fi kabajuun baga rabbiin Eid al-Fitraatiin isin gahee isiniin jedha. Itti aansee obboleewwan kiyyaa fi ollaa fi aalii kiyya hundaanuu baga rabbiin nagaan ittiin isin gahe jedha.
Inshaallah Ramadaan kun kan soomna Rabbiin nurraa haa qeebalu kan bara dhufuu nagaan itti nu haa deebisu. Isinitti kan dhaamachaa jiru obboleetti teessan barattuu garee sumayyootaa fi bilaalota ayyaantu Huseenii Kuweetirraayi. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga ittiin isiniin ga'e kanin jechuu barbaadu isinuma qopheessitootaaf hojjettoota raadiyoo Nuural Hudaa. Ittaansuun ustaazota keenyaaf ulamoota keenya bakka isaan jiran hundatti baga Rabbiin Iidal Fixrii kanaan ittiin isiniin ga'een jedha. Ittaansuudhaan ustaaza keenya kabajamaaf jaallatamaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin bakka Rabbiin ayyaana Iidal Fixriitiin isiniin ga'een jedha. Ittaansuudhaan maatii koo godina Jimmaa aanaa Dedoo ganda Dargee Bortolootti argaman hundaan baga Rabbiin ittiin isiniin ga'e. Kana isiniin jedhu ana Haafiz Muhammad Saudi Arabiyaa Riyaadirraa. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Ar-Rahmaanir-Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jaalatamtoota kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa jazaakumullahu khairan. Duraan dursee baga itti geettan Eid Mubarak namni jechuun barbaadu isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa. Baga itti geettan Eid Mubarak baga gammaddan isiniin jedha. Itti aansee firaa fi ahlii koo kan godina Arsii Bahaanaa shirkaa keessatti argamaniin Eid Mubarak baga ittiin isin ga'e baga gammaddaniin jedhaan. Akkasumas kaadhimaa koo kan godina Arsii Bahaanaa shirkaa keessatti argamaniin firaa fi ahlii isaanii waliin baga gammaddan baga ittiin isin ga'e jedhaan. Akkasumas ummata muslimaa kan biyya keessaa biyya alaa jiran hundaanuu baga ittiin isin ga'e baga gammaddan jedhaan. Akkasumas hiriyoota koo kan biyya adda addaa keessa jiran hundaanuu baga gammaddan Eid Mubarak baga ittiin isin ga'e jedhaan. Akkasumas firaa fi ahlii ummaa tootiitiin baga gammaddan eessumanii fadaadota tootiin baga gammaddan baga ittiin isin ga'e Eid Mubarakin jedhaan. Ani tan akkana isiniin jettu Misraa Tamaam Saudi Arabiyaa irraa jazaakumullahu khairan. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak baga jarbulti Eid al-Fitrii rabbina kan ittiin isin ga'e awwalaaf sinuma warra reediyoo Nuural Hudaa keessummeessitaniif kan jaaladhu haadhatii Buzuunish Maammed Siraajiif akkasuma obboleessi kee wandimmoo Ahmediif Baharuu Ahmediif Musdawdiin Ahmediif Ibrahim Ahmediif Hamid Ahmediif obboleessi kee Jamaal Ahmediif Abadir Ahmediif Abdii Ahmediif Tamaam Ahmediif maatima kee waliin bagatti naageessannaa jedhaan akkasuma obbolaatii kan shamarranii Zamzam Ahmediif Sheetu Ahmediif Saadoo Ahmediif Zahraa Ahmediif Misraa Ahmediif baga maatima keessa waliin ittiin naageessannaa jedhaan akkasuma akka abbaa kiyyaa ta'e kan Qudus Kadir Adamiif baga maatii kee waliin ittiin naageessannaa jedhaanii ittaansuudhaan akkasumallee hiriyoota kiyya kan biyya keessa biyya hambaarratti argaman hundaan baga Eid Mubarak naa jedhaanii olloota kiyyaanirreen akkasuma hiriyaatii kan akkan jaaladhu Zamzam Ali naannoo Caffee Dosaa irratti kan argamtu maatii kee waliin baga itti naa geesse jala bultii ayyaana Eid naa jedhaanii akkasumallee hiriyoota kee hundi isaaniitiin ani maqaan kee Na'imaa Ahmed barattuu sumayyoota fi bilaalota Eid Mubarak assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Jarraa kana nu kennu keessaniif tokkoffaa irratti isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuural Hudaa itti aansuudhaan ustaazota garee sumayyootaaf bilaalota akkasuma miseensota garee sumayyootaaf bilaalota hundaan baga Rabbiin jala bultii ayyaana Eid al-Fitrii isin ga'e Eid Mubarak jechuun barbaada. Itti aansuudhaan maatii koo magaalaa Adaamaatti argamanii fi firoottan kan koo hundaan akkasuma ummata musliimaa cufaan baga jala bultii ayyaana Eid al-Fitrii isin ga'e Eid Mubarak warra baranaa kabara hedduu Rabbiin nu haa taasisu hunda keessanuu irra deebuudhaan Eid Mubarak ummoo imaan garee sumayyootaaf bilaalotaa raba. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajaa fi jaalalan isiniif qabu salaamtan koo qilleensarra barariitee isinaa geettu qopheessitoota qophii raadiyoo Nuural Hudaa bakka jirtanitti kanatti aansuudhaan baga ittiin isin ga'e ayyaana Eid al-Fitrii jaalbultii namni an jedhuun isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuural Hudaa akkasumas kabajamaa fi jaalatamaa Raayyaa Abbaa Mancaa akkasumas Sheekh Ahmaddiin Jabal isaa fi maatii isaa baga ittiin isin ga'e jecha kanatti aansuudhaan
obboleettiitti baay'ee kan jaaladhu Fariyaa Dambagettiin Sigee Fariyaa baay'ee si jaaladha kanatti aansuudhaan godina Arsii aanaa Suudee keessatti kan argamu abbaa koo Seifuu Haji Qaadiitiif harmee utubaa jireenya Hawwaa Hajiitiif obboleessa koo Abdurrahman Seifutiif Abdulaziz Seifutiif Samman Seifutiif obboleettii ta'u Aliyaa Seifutiif adeera koo Haji Goobee Haji Qaadiitiif intala isaa Tangafa Gannaalee Haji Goobeetiif akkayoo koo kan taate Zaaraa Abdul Qaadiriif qaadimamaa koo kan ta'e Mahammad Xaahiriif Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaaditti kan argamu Rooma Haji Jamaaliif Saadiyaa Haji Abuutiif bagettiin isin ga'ee qopheessitoota qophii raadiyoo Nuur hundaafuu kulli muslim bagettiin isin ga'e isiniin ja'a irra deebi'ee bagettiin isin ga'e kan baranaa kan bara hedduu nuunaa jedhu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بقى ربين جا رحمتا جا خب جما في جا جالتما جا رمضانا خنان نجيه أكسم نسوم سيسه تومر إساتهم بقى ربين نجيه أكسم ورين دوران درسي بقى تيسينجه جبر بادو اسمه كوبستوتا راديو نور الهداتي تيان سودان أكسم فيروتن كيا في أهلي في هندان أبا كيا في أمات كيا في أكسم وبليان كيا في صاحبوتن كيا هندان بقى تيسينجه jechuun kan barbaadu ana Mujiib Umar Saudi Arabia. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoota raadiyoo Nuur Hudaa. Eid Mubarak bagatti isiniin ga'e warroonni jechuun barbaadu. Jalqabarratti isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuur Hudaati ittaan Sudaan Arsii Asallaa ganda Unshitti Sheetamataatti kan argamu abbaa koo Fiigaa Guyyee haadha ta'u Bundaa Sheekoo haadha tiyya guddoo Jibboo Jarjarsoo obboleessa koo Urgeessoo Fiigaa obboleessa koo Tibbeessoo Fiigaa Habiib Fiigaa Mammannuur Fiigaa Abdulkariim Fiigaa Wandii Fiigaa obboleettii koo Hawwaa Fiigaa Zaaraa Fiigaa Zeenabaa Fiigaa Bariiraa Fiigaa Maryam Fiigaa akkasuma ummata musliimaa hundaanuu baga rabbiin ittiin isiniin ga'e warra baranaa warra bara higile rabbiin nu haa taasisu isiniin jedha ani kan kana isiniin jette Xayyibaa Fiigaa Dubaay irraayi assalaamu alaikum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalaamu alaikum wa alaikum assalaam warahmatullaahi wabarakaatuh. Ustaadota keenya kabajamoo fi jaalatamoo warroonni garee Nuur Hudaa jalatti argamtan hundi keessan obboleeyyan iimaanaa obboleeyyan aakiraa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu baga rabbiin iida baraatiin isin hafe ankaan ergaa kana isinii geessu yaasii uummata sanuu Suudi Arabiyaa magaalaa Xaayifirraa walloo kamisee aanaa sanbatee garbii dirree galmaa gooxii bakkajjo kanan baga rabbi siin hafe juu barbaadu haadha mana kiyyaa kanan akkaan jaaladhu meetuu hasan baga rabbiin iida baraatiin siin hafe juu barbaada. Itti dabalatan ammallee ilma kiyya kana kan jaaladhu uummatamin baga rabbiin iida baraatiin siin ga'e juun barbaada. Itti dabalatan ammallee haatooti yaadammeetu hasan baga rabbiin iida baraatiin siin hafe juun barbaada. Itti dabalatan ammallee obboleettii haadha mana kiyya Aminaa Hasan baga rabbiin iida baraatiin siin hafe juun barbaada. Itti dabalatan ammallee obboleettii haadha mana kiyya Halimaa Hasan kan jaamtu iida baraatiin baga rabbiin siin ga'e juun barbaada. Itti dabalatan ammallee abbaa kee kana kan jaaladhu uummata sanuu uummata baga rabbiin iida baraatiin siin hafe juun barbaada. Itti dabalatan ammallee hasan uummata sanuu kan jaamu obboleessa kiyya baga rabbiin iida baraatiin siin ga'e juun barbaada. Daqiiqaan arra deemaa jirti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Baga ittiin isin ga'e jechuu kan barbaade isinuma qopheessitoota reediyoo Nuur Hudaatiif akkasumas dhaggeeffattoota reediyoo Nuur Hudaatiif itti aansuudhaan ummata musliimaa hundaan baga rabbiin iidal fitriin isin gahee itti aansuudhaan haadha warraatoo jaalatamtuu fi kabajamtuu Khadiijaa Tullootiif akkasumas harmee too Faatumaa Shee Usmaan eessuma koo Shariif Shee Usmaan adaadaa too Raabiyaa Shee Usmaan akkasumas obboleeyyantii Abbuu Shee Siraaj Jaafar Shee Siraaj Muktaar Shee Siraaj Khaalid Shee Siraaj obboleettii too Muniiraa Shee Siraajiif akkasumas adeeraa koo Jundii Adamiif akkasumas jaalatamaa fi kabajamaa durbicha koo Khaalid Shariif Jawaar Shariif akkasumas ummata muslimaa hundaan baga rabbiin iidal fitriin isin ga'e. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Riyaada.
Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoota qophii reediyoo Nuura Hudaa baga ayyaana Eid al-Fitriitiin kan isinin ga'e isinin jiraan obboleettii teessan Jamiilaa Badhaasooti. Akkasuma itti aansuudhaan abbaa tankoo godina Arsii lixa magaalaa Shaashamannii ganda duwwaa 4 kan argamu Badhaasoo Babbulloo gareetiin baga ayyaana Eid al-Fitrii isinin ga'e kan jedhu asumarra kuweeterraa. Akkasumas haadha kankoo Khadija Sarbii Korfoo godina Shaashamannii ganda Huursaa Simboote kan argamaniin baga ayyaana Eid al-Fitrii bagatti isinin ga'e kan isinin jedhu mucattii isii Jamiilaa Badhaasoo Babbulloo tan jedhamu asumarra kuweeterraa. Akkasumas musliimoota Huursaa Simboo akkasuma hunda musliimotaa ta'inuu baga itti isinin ga'e kan jedhu ana obboleettii teessan Jamiilaa Badhaasooti. Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dam bagatti isin ga'eetti dhamacha barbaada duraan dursee isin qopheessitoota reediyoo Nuura Hudaatiin bagatti isin ga'eetti aan Suudaanii musliimtota duniyaa irra jira hundumaayyuu baga itti isin ga'e Eid Mubaarak jechuu barbaadattan Suudaanii ustaazota teenya qaroo teenya balleessituu qophii dagaagsituu diin Islaam hunduma keessaniyyuu baga ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Itti aan Suudaanii abbaa kiyya kan akka lubbuutti jaaladhu waggaa kana maatii fiitii wajjin ayyaana gaggeeffatanii waggaa aduungeen gara fuula akiraadhaa deemaniitiin jedha rabbiin qubsuma keessan caffee jiinitan nafa taasisu jedha. Isinis akka du'aa hin gootaniif isinirra barbaada. Musliimtota hundaa walitti qabeeti ta'an Suudaanii haadha tiyya kan akka lubbuutti jaaladhu fi akkasuma obboleewwan tiyya ta'iratis kasamarraniitis kan godina Arsii lixaa Naffalii irratti argaman baga ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Itti aan Suudaanii barattoota garee sumayyootaa fi bilaalota hunduma isiitiin baga ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Galaanii Bulliyee Kuweetirra. Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Jalqaba irratti kaniin bagattiin isin ga'e jedhu sinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuura Hudaatii fi akkasuma ummiitootan akkaan jaaladhu hiikoo margaatii fi akkasuma abbaa koo godina Arsii aanaa Muunesaatti argamu obbo Gaburee Shaallootii fi akkasuma hiriyaatootan akkaan jaaladhu Yimaan Bintii Nuuraatii fi akkasuma obboleewwan koo maraa fi ustaazota garee sumayyotaa fi bilaalotaa jalatti argamanii fi ameerrottan garee sumayyotaa fi bilaalotaa fi ummata musliimaa addunyaa guutuu irratti argaman kana beekaniif kan nan beeknes Eid Mubaarak kan baranaa kan bara hedduu rabbiin nuuf haa taasisu inshaa Allah. Maasha Allah jazaakumullahu khayran rabbiin isinirraa haa jaalatu. Bagaan ittiin isin ga'etaniin isinin jettu obboleettii teessan Samiraa Gaburee Dubaayirraa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak baga ittiin isin ga'e jechuu kan barbaadu duraan dursa isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuura Hudaa. Itti aansuudhaan maatii koo kan godina Arsii aanaa Seeruu ganda Jiddaa jirrutti argaman abbaa koo Mustafaa Maammatiif obboleessa koo Hamzaa Mustafaatii fi maatii koo kan hafan hundaaf. Itti aansuudhaan ammas abbaa manaa koo kan akka lubbuu kootti jaaladhu kan godina Arsii aanaa Roobee ganda Baallaka Sagaadotti argamu Ukaashaa Kadiiriif obboleessa isaa Aadam Kadiiriif akkasumas harmee fi hiriyoota isaa hunda wajjin baga ittiin isin ga'e naa jedhaani kulli muslimaatuun Eid Mubaarak baga ittiin isin ga'e kan isinin jedhu an Zayituu Mustafaa Kuweetirra. Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah. Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Duraan dursee carraan akkanitti isin galateeffachaa dhaamsa gabaabduu tiyyaan namoonni baga ittiin isin ga'e jechuu barbaadu. Haadha tiyya Qamariyaa Jabdul Qaadirii fi abbaa kiyya Sheektamaa Jabdul Qaadir kan godina Baalee aanaa magaalaa Gaasaratti argamanii fi itti aansuudhaan obboleeyyan tiyya hundaa firoottan koo kan iddoo garaagaraatti argamanii fi uummata musliimaa kan sagalee tiyya kana dhaga'u hundaa baga guyyaa Iidaa kabajamaa kanaan isin ga'e jechuu barbaada. Dhuma irratti qopheessitoota raadiyoo Nuura Hudaa baga isin ga'e jecha maasha Allah hojii keessan hojii baay'ee namatti tolu nama gammachiisu. ربنا سنر رها جالة والمقنع نتفوفها سنين جتشو ورغدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله في شيخ تمام
jarman munifir Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa baga rabbiin jala bultii ida Ramadhaanaatiin isiniin ga'een isiniin jedha akkasumas dhaggeeffattoota raadiyoo Nuur al-Hudaa mara baga rabbiin jala bultii ida Ramadhaanaatiin isiniin ga'ee isiniin jedha obboleeyyan kiyya mara kan biyya keessaa kan biyya alaa obboleeyyan musliimaa hundumtu keessanuu baga rabbiin jala bultii ida Ramadhaanaatiin isiniin ga'ee isiniin jedha biyyi kiyya godina Walloo Kamisee aanaa Artummaa Fursii ganda Gohaa maqaan kiyya Abduu Ahmaduu Hussein Suudi Arabiyaa Riyaadirraa Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu namoonni baga ittiin isin gahe jechuu barbaadu jalqaba irratti isinuma qopheessitootaaf jechaadha akkasumas itti aansuudhaan abbaa koo Kadiiroo Usmaan kan godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Koloobaa Saadaa keessatti argamu akkasumas haadha koo obboleeyyan koo kan dhiiraatii fi kan shamaraa akkasumas warra na beekanii fi warra nan beeknes kan godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Koloobaa Saadaa keessatti argaman akkasumas hiriyootan koo Sacuud Arabiyaa keessa jiran warra na beekan baga Eidul Fitriin isin gahe jechuu barbaada Umar Kadiir Sacuud Arabiyaa Biishaa irraayi jazakumullahu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبولينا كرا ورن راديو نور الهدى أنددرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقربيني أيانا سوما إيكا يوكين إيد الفطري بركم تقوف إبا فري في صدمي سدي تفاتني سنغاي أموني كيسان ديرار بقولو رسكي كيسان بلار بقولو اسدي وندر بسن جلاها هادي بسو isin immoo nageenya maatii keessaniif dabarsaa kan jettaniif keessan yeroo hunda nageenya malee dhukkuba rabbi isinitti hin fidinii jireenya keessan jireenya isdiin qabne rabba taasisu umurii keessan dheeraa rabbi nu haa taasisu achiin fi eegan deebi'ees immoo gara biyyaatti achi tarkaanfadha godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Sattaatti kan argamanuu haadha kan koo Abdiyyaa Abbaa Digayii fi abbaa koo Muhammad Nuur Huseenii fi wasiila koo Muhammad Huseen Sheek Naasir Huseen akkasumas obboleetti koo Zaaraa Muhammad Nuurii fi Manzilaa Muhammad Nuurii hunduma jiraatu baga rabbiin sooma hiikaa yookaan Eid al-Fitrii bara 1438 isin ga'ee isiniin jedha isa dhufuun immoo rabbi isin haga'u an kan akkas jedha Sacuudi Arabiyaa Xaayif irraayi Rijaal Muhammad Nuur assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوبتي راديو نور الهدى duraan dursee isinuma baga rabbiin ittiin isin ga'ee jechuun barbaade akkasumas hordoftoota Nuur al-Hudaa garee sumayyootaa fi bilaalota baga rabbiin waggaa haarawaadhaan isin ga'ee jechuun barbaada ani maqaan kan koo Saalaa Saadan Nuur Abdallaa dhaloonni kan koo godina Jimmaa aanaa Saxxammaa magaalaa Gaatiraa kan hin jiraadhu magaalaa Makkaa keessa kan hin jiraadhudha egaa haadha kan koo kanin akkaan jaaladhu kan godina Jimmaa aanaa Saxxammaa magaalaa Gaatiraa ganda Doonitti kan argamtu Waliyyaa Ibraahimii fi akkasumas abbaa kiyya kanin akkaan jaaladhu Saadan Nuur Abdallaa akkasumas obboleessa kiyya kanin akkaan jaaladhu Ismaa'il Saadan Nuurii fi akkasumas Xaayiruu Saadan Nuur akkasumas obboleettii kiyya kanin akkaan jaaladhu Muslimaa Badiruu Kariyaalitti argamtuu fi akkasumas obboleessa kiyya kanin akkaan jaaladhu Maamus Saadan Nuur kan magaalaa Makkaatti argamuu fi akkasumas jaalallee kiyya kanin akka malee jaaladhu Saalii Abaadirii fi akkasumas Seefuu Shariif akkasumas Abdurrahmaan Kamaal kan magaalaa Makkaatti argamanuu fi isinuma dhaggeeffattoota raadiyoo Nuur al-Hudaa hundaaf wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh Eid Mubarak bagatti geysan isinin jannah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa baga
jala bultii iidi faxiriitiin itti singahe jechuun barbaada. Akkasuma miseensa Nuurul Hudaa hundaanuu baga itti singahe jechuudhaan barbaada. Musliimoota addunyaarra jiran hundaanuu baga itti singahe kan afaan kiyya beekuu fi kan afaan kiyya hin beekne hundaanuu kana beekuu fi kana hin beekne hundaanuu baga rabbiin iida faxirii jala bultii iida faxiriitii singahe. Kan akkasiniin jedhu Abdullah Adam jedhama magaalaa Riyaadirraa garee Sumayyoota Bilaaloota Daarun Na'iimirraa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك بقتي جيسا إسنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرتا سنين جلا قليش يمن إركسني مسلمة همارة هندانو بقى إيدي رمضانات سنكه هجتوتنا راديو نور الهدى هندانو أما هيريوتا كيا كسعود عربية رتي أرقمان kan biyya keessaallee obboleeyyan kiyya amma maqaa isaanii dha'uu hin danda'u. Ani maqaan koo Abduu Saanii Muusaa godina Kamisee ganda Ijirootaa irraa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagatti geessan Eidul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum. Isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuurul Hudaa dhaggeeffattoota raadiyoo Nuurul Hudaa bagatti geessa isiniin jecha itti aansuudha ustaada keenya Xaalibu radiyallahu itti aansuudha ustaadota garee Sumayyoota Bilaalotaa Amirra garee Sumayyoota Bilaalotaa Koreewwan garee Sumayyoota Bilaalotaa fi miseensa garee Sumayyoota Bilaalotaa bagi rabbiin ittiin isin gahe ittiin waa deebisuu gaara waan isin jettaa aansuudhaan hiriyoota koo Hamziyaa Bedriyaa Shaggee Zeenab Aminaa Imaan Hangaa Tu'aashaa fi kanneen kana fakkaatan kan haftan hunduma keessanuu rabbiin ittiin nu haa deebisu taqabbalallahu minna wa minkum bakkuma jirtanitti rabbiin isinirraa jaalatu kaa isiniin jettu obboleettii teessan hajjituu nageessoo baareerinirraa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergaa koo bagatti isin gahe kan jechuu barbaadu jalqabuma irratti isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuurul Hudaa fi itti aansuudhaan abbaa koo godina Sijitaa Aanaa Dodolaa ganda Kariseef takka argamu Irboo Gammadaa fi haadha ta'uu Daraartuu Seebii akkasumas obboleessa koo Jamaal Irboo fi Sultaan Irboo fi haadha manaa tuttan biyya Kuweetii keessatti argamtu Arabee Sirrinnatii fi ittiin bagatti isin gahe kan jechuu barbaadu ani obboleessa keessan Hussein Irboot. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalqabarratti isinuma qopheessitoota reediyoo Nuurul Hudaa fi dhaggeeffattoota reediyoo Nuurul Hudaa Eid Mubarak bagattiin isin gahe itti aansuudhaan harmeetootan akkaan jaaladhu. Dinkuree Tolaa, abbaa koo Abdul Jabbar Haji Saaddoo, obboleettitoo Zaara Abdul Jabbar, Tamiima Abdul Jabbar, Saadiyaa Abdul Jabbar, Khalid Abdul Jabbar, akkasumas obboleettitoo Amiina Abdul Jabbar magaalaa Shaashamanneetti kan argamtu. Itti aansuudhaan abbaa manaa koo kan akkaan jaaladhuu fi kabaju Huseen Garbii asuma magaalaa Kuweet keessatti kan argamu. Itti aansuudhaan hiriyaatoo Aishaa Ibrahim magaalaa Saudi Arabiyaatti kan argamtu. Itti aansuudhaan Adaadaatoo Safiyaa Haji Saaddoo asuma magaalaa Kuweet kan argamtu. Musliimni hundinuu Eid Mubarak bagattiin isin gahe warra bara hedduu. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota kaadimtoota raadiyoo Nuurul Hudaa baga rabbiin Iida Ramadaanaa bara 1438 isin gahe isiniin jedha. Ammallee itti aansuudhaan haadhaa fi abbaa kiyyaa kan Walloo magaalaa Kamiseetti argaman abbaa kiyyaa Muhammad Hasanii fi haadha tiyya Faatuma Muusaa Ahmed baga rabbiin Iida Ramadaanaatiin isiniin gaheen jedhaani. Ammallee obboleeyyan keenya kan muslimaa hunda addunyaa irratti argaman hundaafuu Eid Mubarak jedhaani. Eid Mubarak kul aamu antum bikeer iqabbalallahu minni wa minkum kan akkasiin jedhaa jiru. Ana Ahmad Muhammad Hasan alma malakatil arabiyyati suudiyyaa magaalaa Taayif irraa. Eid Mubarak. Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا وجالتمتوتا قبيسيتوتا راديو نور الهدى نمني أني أمس دبرسوف دوران درسي سنما قبيسيتوتا راديو نور الهدى بغربين جلبلتي جيل الفطر الآن سنجي التان سودا مشيدو تكينيا كان بيقوف كان بين اللي بغربين التنجي هنجا التان سودا أستاذ تكينيا كوري فرا بربات واسا مسلمة كمان إلاجرني في كمان إحدى خيسابن اللي بقيت تنجي جا التان سودان حواسا مسلمة الدنيا كان رجلا هندانو بغربين تسينجي جدا التان سودان أباكو كوش حبيبو روباتيف harmeekan koo kaamila abdalla arsii bahaa arbaa guugu gandariyaan batti kan argaman bagetti isiniin ga'een jedha ani kan jedhu obboleettii keessan saadiyyaa dubaay irra assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh duraan dursee carraa kana naa kennu keessaniif galatooma namni bagatti isin ga'e jechuun barbaadu isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa Eid Mubaarak baga rabbiin jala bultii ayyaana Eidul Fixriitti isin ga'e akkasumas ustaazota garee sumayyootaaf bilaalota amiirota garee sumayyootaaf bilaalota miseensota hundaan bagatti isin ga'e Eid Mubaarak naa jedhaani akkasuma haadhaa fi abbaa kiyyaa firootan kiyya cufaan Eid Mubaarak naa jedhaani muslimtitti kakaabaa kibbaa isa beeku ta'e kan beennis Eid Mubaarak walumaa galatti kan guyyaan ayyaana Eidul Fixr kun isaaniif gammachuu hundaan Eid Mubaarak baga rabbiin jala bultii ayyaana Eidul Fixriitiin isin ga'e naa jedhaani taqabbalallahu minna wa minkum an kan isin jedhaa jirtu obboleettii teessan Faaxuma Aliyyi Saudi Arabiyaa magaalaa Haayilirraa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duraan dursee isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa Eidul Mubaarak isiniin jira carraa kan nu kennu keessaniif galatooma dabalataan haadhaaf abbaa kiyya arsii bahaatti kan argaman Aliyyi Ahmadii fi Hindiyyaa Shennuroo fi obboleewwan koo kan isaan biratti argaman hundaafuu Eidul Mubaarak isiniin jedha akkasumas qaadhimaa koo Tamaam Nashaa magaalaa Adaamaa irraa bagattiin si ga'e Anaa Alii kee wajjin akkasumallee eessummantiya magaalaa Adaamaa irraa Iliyaas Shennuroof Jamaal Shennuroo bagatti isiniin ga'e maatii keessa wajjin Eidul Mubaarak isiniin jedha akkasumas obboleessa koo Khairuddin Aliyyi magaalaa Budaabirraa haadha warraa isaa wajjin bagattiin si ga'e Eidul Mubaarak jedha akkasumas hiriyaatoo Aishaa Abdallaa magaalaa Dubaayirraa akkasumas hiriyaatiyyaa Ashrafaa Jamaal abbaa warraa kee wajjin bagattiin si ga'e magaalaa Makkaarraa ana tan dhaamsa isin ergii tufatiyaa Aliyyi magaalaa Dubaayirraa garee sumayyootaaf bilaalootaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Har'aa guyyaan kun guyyaa gammachuu khayrii baay'ifne rabbii dubbachuu ذكري ربيتين قلبي جيفتشو رزقي حلالين قمتشو ركتشو خنا في فيني اسين أركتشو خنا في فيني اسين أركتشو نمون إسلاما خواه بطن ويا كناتي وياني فيغن وانقودو قبوف خندي سنبيخن يرو فتن يرو هايسوان همتون فتن همتون دبتن أنتن توتنا اسم مالجتن أنتن توتنا اسم مالجتن فرافي آلين وللرديمتن ولين دبتن والقمتشيفتن بغتي جيسن كولين جتن قويا جالنا قويا قمتشو قويا دسيدا قويا بلتشو قويا انفتشو ربي آدتشو ذكري قرتشو قويا قمتشو Eid Mubarak bagatti geessan isiniin jennaan Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya dhaamsisan bara nu akka hunda hanga danda'ameen keessummeessuuf yaalii goone jira. Dhaamsi nuti sagantaa kan keessatti hin keessummeessin tokkoffaa dhaamsi yeroo kennameen alatti ergame lammaffaa dhaamsi daqiiqa tokko ol dheeratu sadaffaan dhaamsi sagaleen qulqullinaan hin dhagaamne yookaan ammoo qulqullinni hin qabne qofa jechuudha. Dhaamsi sagaleen qulqullinni qabu kan yeroo kenname keessatti nu dhaqqabe hunda keessummeessinee jira. Waan nu hordoftaniif hunda keessanuu hedduu isin galatoomfanna. Warra baranaa kabara hedduu rabbiin nu haa godhu jechaa sagantaa keenya guyyaa irraa asumarra goolabna. Haaq sagantaa TV Nuural Hudaa guyyaa boruutti walitti deebinutti naga rabbii keessa nu jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa isan cuftii horaa bulaa deebanaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. نور
نور الهدى صورة قلبي مسلمة